har ajji wajjin hariiroo godhatte yoo jedhan haboon tante dhugamatti kun waan gurra silaa muratanii ofirraa darban jechaadha. Silaatima jecha kana asuma fufteetti jirtama hojii dhuguma jecha jirtama. Laa taphaaf si mana kan keetii si waamee akka sa'a tapharra jiruumi kun tapha. يعني أكمل تودن دوتي كنا كيف أكمل تودن ده أمال قوتها في الداتين أبوت انتهى نيني ما بدي نيني ما هاي يوم ندبر سواتي والله قرر لي ما قبل دي ستي جاي ودي ستي أنا دبر سيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتوتا فرضتو كينيا وندي كيسانو باغانا غانو جراتن فياك أبدني جروف جريني كيسان حالك اللي انسامال فكاتا كبجمتوتا فرضتو كينيا باغانا غانو جراتن سنين جرا ويا هرا فيديو أجائباتو كوكوات دي سنين دياتشو افدي من شارع كبجمتوتا فرضتو كينيا ويا هرا هيرييتي فايو داندي رترغي في دوغا دبچوف غاف إيدا دبري كان جيچادا مانا كان دفتي مالكيتي نان هبوتيا نانجت مچايو امو هاد قرار رت ورغري ولدبسني اتابويسيتي مي مال جنا ابو متي بر انيفسين اجولي غندا تكوتي مالي هرييتيتي يا مالي ابوتيا متي مال نانجت مچايون سنتيمتي انا ما كاميرا كي ادو كانت دفدي فايون هچيتي اجابا وي دغاي اتي نمت نيميني وانا كناتي جرا مال جرا مال تجري وس نانجت بر حجين هابو وجين هريرو چما غداتي جرا غيو بير دقا خراو جيتين غيو سي بير دقا كون وكنا فوتو ولونغتن غوتو نمو ديسته مچايوني هابون تنتسون مال جراني واني سي نانجت ولله لچا مچايون هابو اسيتي ميتي اكما غاف دراني ندوسيت وان اجين isi wolin hariiroo godhateef aartimo waan sobde kanaaf yookaa abdii dura waan sobeeru jayyoon tun haabo matiya jettee itti naafuuftimo yittitiya jettee waan kan addaan naafaasti ilaaluudhaaf an jidduu kanatti dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha jii waluun beekani kana kabajamtoota hordoftoota keenya kaameraa dhoffadhee nam tokkotti nimin maal jedheen itti onneedha waan isin jettu waliin daawwannachaadha masagantaa keenyaan hordofaan affeerraa keenya seen gachuu balbaata gachuu maal jira gachuu feleewa gachuu seera asii ol maali hai gachuu fi maal waasitti waan siin jedhee akka namni dhaga'een akka tasaallee osoo namni illee laklam dhaga'u jiru abdii jechuudha waan taate hai maal ayo maal godharte walli kaa'amatti hin jira maa hojiin qabdu hojiin qabdu hojiirraa mun dhufne laa jechuun hojii irraallee waa dhufte maan dubartiin mana keessatti illee wanni hojjettu baay'een wallaahi ajaa'iba fiddeen jirtan akkuma jirraa dhufeen isin ammas dalagaa faatee yaani hedduu namatti tolaa akka isinitti jirtan waasitti maa namatti himta maali wanti natti himtu kun anas la mistira namaatillee baasuun barbaadu kan namaatillee natti hime wanti na galchin jira moo beekaatumaa waan san daladdalaate maali wanti beekaa garuu cubbuullee na fakkaate maalii fi caaltuu dhusitee ati ciitii kana osoo beektu manatti fiddee fi waan kana dalaguun caaltuu irra waan cubbuu hojjetaartu na fakkaate garuu waan amma sitti muuf deemu kana yoo beekaallee daladdee jiraatte yoo osoo hin beekin illee daladdee jiraatte akka namatti namni barbaadeeti dura waadaa naa garuu waasitti mana woo makanyarraayi yaani lakki waan kennarraayi warri balaa'ee nu uumoo isin wallaahi laazima abdii dhugaan siin taana amma akkana yoo taate egaa dubbiin baddee jirti aywa namatti himtaa waasitti yaani waan namatti himuu taa yoo ta'e waan nama biraa laallatu yoo ta'e numaan himan nama biraa jechaan akkam yaani masala waan na bira kutee nama biraa laallatu yoo ta'e numaan gaafadhee waan nama gaafatan taates laa waan nama gaafatanii amma icciitii jirtu wayii sitti himaa yoo beekaallee daladdee jiraatte yoo wallaalteellee daladdee jiraatte awwaan dhaga'e san yoo atillee ka dura beektu aslaan anta akka ijjitiin go'etti waan ijjitii maal biyya yaman kana keessa waan ijjitii jira yaani dalagannee gallee nyaannee babbaanee galuudha malee wanni icciitiin jiru jechaadha yaani wanti ijjitii kanuma jiru san waan ijjitii namni dhaga'u hin jirtu xayyib maaliif caaltuu irra waan akkanaa dalattu wallaahi ana akkam taa kiyyatta akka caaltuu irra waan takkan dale wallaahi hin jedhin ati wallaahi hin jedhin والله نيجا لا أتجدي أفانو ما كيتين جدّي لأني نيم بيخاتي أنا تو بيكا مو سي تو بيكا هيدا أنا رصيد أنا رنا بيتاتي فين بيخا أنا رنا بيتاتي سنيفو خاطر سنين دندواني نقول أنت مال إسي ولولاني منا باتي جنان جارتي برادر كم فورو قبضتي مي أتي كا إنترتي جذبة سنركستي منا كنا جيستي اتفوسستي إنه فوس إنه نمني مريء إنه تين اتفوسستي
Ana sinjiru maana natti himne. Ammoo ka isin kana ajaa'ibe ka isiyyuu as fiduu dhoogitanii beekaa achuun mana kireessitanii fi walii galtanii teessistan tun ajaa'ibe jecha. Eenyu namni fuudhee kun? Atama faaya quban qabdu ati. Amma waan quban qabne moo waan quban qabne? Ani wanti quba takka qabu takka hin jiru abdii takka naa himi eenyu ka fuudhee hoo eenyu ka dhoosaan takanne hoo addanaa baasiree dura. Ka quban qabdu ati shaayu. Quban qabaan tiyya. Wallaahi. Wallaahi quban qabaan. Maqaa eega quban qabaannee waa sitti hima. Eega quban qabatte an duraa dhugaa dubbachuuf baay'ee sitti aaree silaa ka baay'ee si aaree hooma si godhu dhabee jira. Maal habootan ta'e biraa godha hajjii fi habootan ta'e biraa hajjii halkanii guyyaa hojii irraa baanaan isii bira dhaqa hojii biraa baanaan isii bira dhaqa sii bakka hojiitti dirgin jettee hin dhuftuuyyu caaltuu tamana hin jirre. Jarri lama habootan ta'e tagaafa ramadaanaa tagaafa sooman hinnu mana kana dhuftee sooman wajjin hin tega. Wayita biraati jira gaafa san taa dhuftee ati maal kan keetii siin jennaan habootiyaa naan jette mucayyoo san jechaadha. Isii wajjin hajjiin hariiroo godhatee jira. Eega dhageettee hin jiraannee hin dubbatin. An akkuma tasaa nama bira dhaqee ganda isaan galan san dhaqee hajjii achi argee nan maal goota bu'aasii jennaan ati namatti hin dubbatiniitii bartuunillee jaartiitiyyaa caaltu uffayoon akka dhagaan hin barbaadu wiciitii kana na jalaan baasin abdii rabbee naan jennaan tole si jalaan baasu rakkoon hin jiru jedheetumaan anammoo waan kana wama ati quba qabaattu maaliif namni nama hariiroo hagana walitti qabuun akkamitti hariiroo dhaba jedheeti si shakkeellee hin beeku jechaadha. Mucayyoo tana karaa kan keetiin mana kana dhufte har'a hajjii wajjin hariiroo godhatte yoo jedhan haboon tante dhugamatti kun waan gurra silaa muratanii ofirraa darban jechaadha. Silaatima jecha kana asuma fufteetti jirtama hojii dhuguma jecha jirtama. Laa taphaaf si mana kan keetii si waamee akka sa'a tapharra jiruumi kun tapha. Yani akkamitti ta'uu danda'a wanti akkanaa? Keef akkamitti ta'uu danda'a maal gootaa fiddaatiin habootan ta'e asi. Habootan ta'e wajjin hajjiin jira. Maal ana maaltu nagaa jedhee? Habootan ta'e fuudhee. Qaanfadhu beeku kana jechuuf. Qaanfadhuu miti ati hin dubbatiniiti. Fuudheeti. Fuudhee kaamana kireessee fi kun waan mana isaanii dhaqe buna naa dhaabanii nyaadhu naan jedhanii dhugine mo'atti adaana beekti. Ani maali guyyaa ati abootii naan jettu san malee yoo margee beekamu jetti. Isiin adaana beekti akkanattu guyyuu ati riyyaa hajjii kiyyaatiin maal lubbuu taa kana naa nyaadha kana naa dhugu akkanatti isin malee na waamtee hin beektu sinaan hin jenne. Laa haboonti akkanan gootu abdii. Keef? Haboonti akkanan gootu abadan. Keef haboonti akkanan gootu maaltu akkana godhee ana akkana godhee. Lak maaltiin beekaan khalaas akkas taanaan wanta naan deemee dhaqaaf gaasimu saniif dhalaan feeteefu jaarsasii akka deemtee shamarran biraa hojii jiraattu hayyamtu hin jirtu. Tamam? Amma ati bar fuudheen kaa waraqaa walii kaa godhatan amma wanni ati gootu hin jirtu bar. Ani numaayyuu wanni. Khajibin nama raachuu deemtan wanta naa teessu. Dhageeffadhu kaa wanni si kijibu tokko amma haboon tantee an dhugamatti waan ati caaltuu irra dhiibbaa gochuudha waan kana goote see malee waan gurbaan kun lafaa ka'ee kana godhen see. Ta'isaa boonti yetunan. Magaala mucayyoo magaala guyyaa iidaa mana kana dhuftee habootii ati naan jette sani kaa maal. Habootii amti bar. Sigalee? Keef? Habootii amti bar san. La habootii naan jenne. Dhagee nama guddaadha nama kabajaa qabuuf waan ta'eefin habootaa malee waan hin beeku waan biyyattii taateef malee haboonti isii miti. Haboonti takkaatu mana kana hin dhufne aslan. Mana kana hin dhufne? Haboonti takkaa mana kana hin dhufne. Maaliif habootii wal baradhu naan jetteerre? Yani kabajaasiitiifin habootaan. Tamam? Aywa. Saniifin habootaan malee mushan habootii amtiyaan biyyattii malee isiin. Garuu hajji maaliif guyyaa sana sobdiree ta'e maaliif akkas naan jette amma gara ijoo biitidde. Dhagee obboleessa kayya. Laa amma osoo maaliif habootii wal baradhu naan jette ta'e. Dhagee obboleessa kayya sifimu ganda keenyatti yaani biyya teenyatti warra ollaa jiru yoo jiraate osuma habootan teen tahinuu nama guddaa tokko taanaa yookaan adaada jettaa yookaan haboo jettaan. Eewa. Tamam. Maaliif maqaan iyyaamtu jechuun nama si olii tokko. Eewa. Yoo mun kenna nama xiqqaa taatee nama xiqqoo si dura jiru taate malee. Haboo yookaan adaadaa yookaan maqaa biraatiin yaamtu malee maqaa lafaa kaatee maqaa isaatiin yaamtu. Saniif yaama. Saniif isillee maal jettee haboon taa'aaf namaan jetti. Kanaaf malee habooteeti miti? Kanaaf malee habootii yaamtu wanta akka illee nu jidduun jirtu bas wal bahin. Kalaas
سمعت ما أنا كنا في ديك أما إذا هريرو ولي قرأتني وكابا لكن من ما هاي سيسي عندي سيسي هونين بيخاوي نمان بين تكاوي والبري من خلني أنا برد في ركو كبا ركون كابو قربو سين أما كم قونا ريبك خلاص لا تم أني بيعني لا نديسو أما عبد الله متياتك يا ما لكن نتي من جل فاين أركين جادبا أما كونوا كنا أتي وان تكن دبتيني فايو دراواكا لا أتومانو هكذا سوبر بعدين توكستي جتشو تمام توني خاينو مالل توني نخانو دريت لا بركستي مش تعلتم دي أنا متودا أنا خانو درجتو لا تم ساني فود أجي أبدي أما خلاص بابا أنا حجي ده سانا دفو أكاني سقول أنا ما بيخ تمام إني جنا نهونا جرا جنا ولا جرجت توك وان تكن دبتيني تي أدرا ما توكتيني تنا جامي هكذا فتوى بعدين مي كوي ما قلت انت ما ديم نرات ديمان لا قلت ها يا نابا نين ديماني كوي كدران سين تاس غباين غافتني سين كان قدي زيدي اما اني اتشتي باسي ستيمم اول اسمه فومتي وان كان انا مالك وان كان منك وان تي بتا غتاي لا ولا ناجو لو دم بربادين هي نوي تكزين على نقول ديم نراتي لا ده مرتي عبدي خلاص مبي خسيف كوي انما انغا حتى غافت سمانتي نين غافت مستحيل السودان ديال أنا قافتين سين تمام موجو كارا أنا كنا ما برباديتي هيكو سي غتاي سين جرارا ما أنت نافع يا ستي مالين قدا هاي أنا جيتي ستي مورا برانك بدينكي جيتي ستي مورا ها جيتي نتي مورا متي تلسيتي بس هني من نادي تخان كتي بدين تنتي بود أيسار أجيتو سين جر إني ما جيت تامور أنا نندا أيسار أجيسي أيستي نكين نندبا بس أنا وانتي ندبا فتي بربادين تقوم خديبا بس تا خلاص نديمني نديمني تا لك اسمع تا ولا ما اسمع تا بلو ديم خلاص تا يو كان إني باي يو كان تاتي دلكا ما أنت أنا خنكي ما درك إنت خاو ديم تاتي لا أبو ربي يريدي تاي فاهم مال تاتي ربي سيفهم ربي يريدي تاي عبدي نذر أيكون انت مون هيني ما عبدي نيني ما هاي يوم ندبرت وقتي والله قرا لي ما قبل ستي جاي ودي ستي أنا ندبرت ستي يا كارم نخون سجبو برباد ما ندبرت برباد ما سيرة برساتين انت رئيس انجرا سيرة ندبرت كنت دبر فاورا دي نفخ نرجع فدو وندابو برانك سيرة تلقى والله برانك سيرة برانك نقول أزرتا والله برانك برافو عليك والله كونو كاميرا تجلى برافو كونو كاميرا تجلى نرجع تدي ما قالي راح تدين بيا خاني والله برانك اصلا برانك خلاص دي فما نقول برانك أنا كنا نجر كيف برانك انا كان والله برانك سيرة تلقى فاهم دي فما كودا بداب فاهم Dachaanii dhufnee jirra kabajamtoota afurtoota keenya faayoon aartee billiistee dachee gara galchitee kaameraa dhaabee anillee kadhannee miila jinnee mataatti jinnee akkasitti washeessinee kun dachaanii jirra faayoo amma dhiifama naa godhuu kee uummataa himi. yaani dhiifama dirqi tokko namaan godhee hamishee hedduu takka nama aarsa wanti ati hojjette. Dachichuun maaltu si aarsire? Way waan dhugaa taate? Laa waan dhugaa miti. Bas nama gubaabdii akka malee. Maaltu si gubame? Mee maaltu si aarsire? Mee maaltu si aarsire? Piraankiidha wanti kun. Ati amma aara kiyya naannaa baruu barbaadde moo? Kalas. Wanni keessa si aarse maali? Amma naa dhiistee mee? Wanna keessa si aarse maali? Habootan teetii. Yaani dura dubbii sana dabaafate. Garuu dhiifama tokkoffaa. Kabajamtoota afurtoota keenya wanti si aarse dhugaa dubbachuudhaaf an haboo isii jechuun kun baay'ee si aarse dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Haboon kabaja guddaa qabdi. Garanumaan viidiyoo kanallee akka tasaa daawwatan dhiifama naa godha. Mucayyoo hiriyyitti isii taaboo isii hin ta'in asiin dura mana keenya dhuftee yeroo idaa jechaadha mana keenya dhuftee bar mucayyoon tun bar habootiyaa naan jette akkasitti nu barsiisa akkasitti nu barsiisee mire mucayyoodhaan hadha wal agarree haa ati aboo faayootii maal jedhee wal agarree wal dubbisnee erga kaane akka haboo isiin ta'in naa himte mucayyoon jechaadha achirraa ka'ee waan kana ammallee na dhusitimoo na dhugaa jirtu naa himti kan jedhuuf jecha piraankii kana irratti hojjedhee isinillee hordoftoonnillee garanumaan akka waan kana naa beektan isinin jedha. Faayoo amma dhugamaan dhiifama na oonaa gooteen jira viidiyoo dilee godha dhugaa dubbachuudha jechuudha. Khalaas dhiifama si godhe. Onnee irra. Badiin tiyyaa miti kasii. Laa badiin tiyyaa miti badiin teeti. Osoo gaafuma duraa sun namni kun hiriyyiittiya malee habootiyyaa miti naan jechuu an waan kana yaadne akkana naan dhufu jechuudha osoo ati gaafa san habootiyyaa miti bar hiriyyiittiyyaa osoo ati naan jette jechuudha. Naa dhufa? Ni beektaa? Haboo jechuun maqaa namaa kabajaa gootisanii fi mumkin namni tokko haboo jechuun hin jaalannee jira malee
haboo nama nurra guddaatiin nuti ni jenna yaani nama guddina qabu nama haboo jechuun hin maluun haboo jennaan saniif. Amma ifama itti hirtecha. Gaba jalam galatoo. Maaliif hayo? Kabajamtoota afurtoota keenyalla baay'ee kadhadhee kaameraa duubatti baay'ee kadhadhee as fide hatta ammallee aariin baay'ee irraa baddeen jirtu haboo isii ta dhugaallee adaa qabdi sun haboo sobaati isima tokkas jedhee waan barsiistee mana yaani kun naa dhufee mucayyoodhaan wal agarree daandii irratti maaliif akkas jedhee eega isiin na sobde anillee akkana jedheeti maaliif mataa isii xiqqoollee taatu yaachisiin ka jedhu kaameraa dhuffadhee Piraanki irratti hojjedhe warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedhaa irra deebi'ee faayoo eeyyamsiifadhee yoo isin tole dhibbaan dhibbatti garaadhaan amma yeroo as teettee jettu yaani xiqqoo irrifatte garaadhaan yeroo isin naa dhiiste viidiyoo kana gadhiisa isiniin jedha. Warra yeroo biraa walitti dachee rabbi nu haa taasisu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.